Akkam jirtu daawwattoota keenya. Nageenyi badhaadhaa fayyaaf nagaan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu isiniin jenna. Aan Bobbaasoo Qondaaleeti. Egaa torbee darbe wal barreetu. Wal barnoota gaarii jennee sagantaa keenya har'a isiniif dhiyeessuuf qabannetti dabarra. Haga xumuraatti nu waliin tura. Egaa uummanni Oromoo dhukkuba dambaaraa nu hanqisi, dhukkuba ariifataa nurra dabarse jedheeti kan waaqa kadhata. Kanaaf waa malees hin kaabu. Dhukkubni chaayinaa ka'ee addunyaa waliin dhahee raasee gama biyya keenyattis as ce'e koronaa yookaan COVID-19 koronaa vaayirasii jedhamee moggaafame uummata keenya addunyaas raasaa akka jiru beekamaadha. Keessawuu biyyootni guddinarra jiran dhukkuba kana damdamachuu hireen isaanii gadaanadha. Kanaafuu tarii viidiyoo kan warra hordoftan hubannoo hanga ta'e isiniif qooda jedheen abdii qaba. Kanaaf waan biraa osoo hin ta'in dhukkuba kana bakka inni jirutti dhaabuuf gumaacha yookaan gahee mataa keenya haa baanu. Innis wantoota dhaabbanni fayyaa addunyaa ergaa jajjaboo inni dabarsu odummaaleen akka idil addunyaattis ta'ee akka biyya keessaatti jiran ergaa isaan raabsan tuffachuu dhabuudhaan ergaa kana jabeessinee hubachuudhaan warri hubanne immoo uummata keenya baadiyyaa jiran hubachiifne dhukkuba kan yaadamdaman jedheen dhaamsa isiniif kaa'uu barbaada. Fayyaan koo fayyaa kee, fayyaan ishee fayyaa isaa. Hundi keenya waliin fayyaa buune dhukkuba kana waliin ittifne waliin fayyaa haa taanu isiniin jedha. Egaa fayyaan waan salphaa miti. Fayyaan fayyaa akkuma jedhamu fayyaan barbaachisaadha. Kanaaf yaa uummata keenya dhukkuba kana haalli inni ittiin daddarbu akka utaalloo yookaan qufaadhaatti namarraa namatti kan darbu ta'u innis tuttuqqii harkaa walitti dhiyee qufaadhaan yookaan qufa'uudhaan haxxifachuudhaan yookaan immoo hafuura walitti dhiyaatanii walitti baafachuu wal hammachuu fi kan kana fakkaatan darbuu danda'a. Kanaaf yeroodhaaf addaan fagaannee sooshaal diistaansii yookaan fageenya nama lama gidduu jiru meetira 2 hanga 1 kan jedhan hojiirra oolchuudhaan dhukkuba kana haa damdamanii isiniin jedha. Kanaaf bu'uura jireenyaa 3 isaanis mana, nyaata fi uffata. Fayyaas itti dabalata. Yoo fayyaa qaban bu'uuraalee jireenyaa kanneen itti fayyadaman waan ta'eef. Egaa hubannoo qabaannee waliin dhukkuba kana yaa'eef jecha waan nu hordoftaniif horaa bulaa deebanaa qe'ee nagaa, biyya nagaa, ollaa nagaa, maatii nagaa qabaadhaa. Torban waan biroo qabannee isiniif dhiyaadha. Kanarraa asumatti xumuruuf dirqamneerra. Fayyaa bulaa, biyya nagaa, qe'ee nagaa, maatii nagaa wajjin jiraadha. Torban